takka kiristaanaa dhugaadha, takka pheenxee dhugaa, takka islaamaa dhugaa miti. Sanillee matsaafa jedha walumaan laalla rakkinnan qaba. Waan sin rakkinaa miti kaa eeyyee jedha ani amantiin biyya lafaarra jirtu kun hundi amantii dhugaati jedhee hin fudhadhu. Hin fudhattaati? Anis hin fudhadha. Hin fudhadha? Hin fudhadha. Maal fudhatta? Amantiin hundi amantii dhugaati jettee moo? Lakki. Maatiyos okay Maatiyos dubbisaa qoy. Takka meeqa jettee? 20 fi? Tokkoo fi lakkoofsa 21 irra. Ayyee. Akkana jedha abboo. Barreeffama kanatti xiqqaadha. Isin okay Maatiyos maal isa boo? Eewwa Maatiyos. Isheen ilma indeessi. Miti? Dhaggeeffadhaa jiran? Hamdii jirtu? Jira ustaaz. Nama qayyo. Eeywa ana daraan xufatin akka eebbifama. Urjii dhaggeeffadhatis. Isheen urjii dhaggeeffadhatillee. Isheen ilma hindeessi. Eenyu ka ilma deessu? Ilma. Maarami. Ilmi kun ilma kan jedhamu kun dhiira moo dubarti? Dhiira. Okay dhiira deessii Maryam. Ee jedha. Okay hayyee ajaa'iba bakka bareeddu naaf iddoo. Isheen ilma hindeessi. Atiis maqaa isaa maqaa isheeti moo maqaa isiiti moo maqaa isaati? Maqaa isaa. Dhiira moo dubarti? Dhiira. Goobas. Hayyee. Yesuus jettee in moggaafta. Waan fuuldura dhalatu moo osoo waan maqaa osoo gadaamessaa keessa hin jirre osoo hin dhalatin itti himanii maqaa kana? Dubbis rakkinnan si dhagaa rakkoo hin qabu. Hayyee. Ilma hindeessi maqaa isaas Yesuus jettee in moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaanii isaan in fayyisa. Itti fufi ammas. Hayyee. In fayyisa. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajiitiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Eshi. Itti fufi. Itti fufa. Innoo kunoo durbiin ulfoofti. Ilmaas hindeessi. Maqaa isaas Amaanu'el jedhanii in moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun Rabbiidha. Amaanu'el hiikoo jira. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Jirta? Bakkuma isa eessa jedha kun abbo? Bakkuma isa rukkut. Yoo adoon jedhu waan asii ciiqa. Bakkuma isa rukkuttu awwala irraa ilaa xumuratti tanuma isa deddeebitu. Gaafa ilma hindeessa jeenu dubbiin dhumatte jarana. Waaqayyoon dhalata ilma hindeessa ilma dhiira. Ati mana kiyyaa ilma hindeessi yoon jedhe waaqa deesse Waaqayyoon hin dhalatu. Maqaa isaatiis gartee dhiira Yesuus. Daa'ima dhiiraa argatta jedhaniin hindeessa. Eegaa fayyisaa jechuun bari cubbuu gartee tooba uummatatti himee akkana raawwadhaa akkas dalagaa akkana dalagaa jedhuun malee cubbuu irraa hin kaasa. Museen saba isaa keessaa cubbuu irraa kaasu ture. Abrahaamis karaa siin cubbuu namni gartee toobbate jechuun gara Waaqayyo aarsaa ani jechuun osoo inni jiraatee tolti. Amaanu'el inni diila kana maaliif deema? Amaanu'el takkitti naaf deema. Amaanu'el nama jedhamu Amaanu'el hospitaala jira miti hospitaala Finfinnee keessa Waaqayyoodha Amaanu'el. Amaanu'el jechuun jedhe hiikkoodha himuu jiran. Hiikkoodha himuu jiran Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajji jira. Aboo Waaqayyoon Rabbiin wajji jira Oromoo too abbichuu Rabbii si wajji jira jechuun Amaanu'el jechuu hanqanuma afaan gartee afaan Oromootiin Amaanu'el jechuun afaan warra Giriikiiti. Diidoon dhufee meeqa Didoo. Didoo. Nama Waaqayyo. Didoo. Jirta abboo? Jirta. Allen hulle zaare nige hulle. Yoom rafta qofaati kaleessa
Situation roomii seentee turteemi. Kunooti guyyaadha na bira akkamitti rafan? Waa kaleessa si ilaalaa ture beektaa sa'aatii halkan isin bira Ameerikaatti sa'aatii gara sa'a tokkootiin Yaa. raftee booda Yaa. ammoo rakkoo wayii uumameeti warri garee shaadaa dhufee zinjeeqeeti. Haa. Isinitti I think miseejii erganiiti situation roomii akkuma kunoo Donald Trump yoo rakkoo wayii ta'e seensisan beektaa? Hayyee. Achi si seensaniiti edda sa'aatii sanuyyuu maybe yoo raftee jiraatte sa'aatii tokko yookaan lama raftee ta'innaa si wanna jedhusani. You're right. You're right. You're telling Sirri the moo sirri truth. miti? Sirri. Ammallee oduu hin fixanne kaate. Networking kan ceccetu jira sagaleen kan kee. Sagaleen kan kee ceccetu jira. Cecceta. Urji. Marakuu kas dhoog. Networkii keessarreeffadhu dido. Network masreeffadhu. Urji. Naam, Yesuus nama jedhime dhuga baatu ta'e Yesuus nama jedhime galgala kana. Sirraa rukutu. shaadaa qabachuudhaaf moo? Eka jedhe shaadaa jechuun dhuga bu'u jechuudha. Yesuus nama jedhe guyyaa biraa waan biraa jetta. Arra Yesuus nama jedhime. Keessa. Keessaan jettaa? Isaan hin ta'u asuma irratti. No, hin jirtu Islaam. Keessaan Yesuus takka hin jenne. Nama keessa. Otoo feenteen hundi akkanuma taate akkuma caatanaa lafti lallabuun nu dhibaa ustaada kofalaa sedha wal fudhachiisna qaataa amanne bilisoomne bar. Rabbi siif haa laaffeessu. Miciyyoon intala tiyyaa bartananaa guddifate. Takka yaa'iin qabu. Hin qabdu eebbifame. Kuma bishaanitti waan nu hundi galaaf hin dhuydii bar. Yaa'iin qabu. Rabbi si haa laaffeessu urjii rabbi si haa laaffeessu dhugaa. Ija keetiin argitee Yesuus ani waaqa kan jedhu. Artee waaqayyo hin duunuun jette Yesuus du'eette qaamni du'u waaqa ta'uu hin danda'u jette. Artee kanaaf Yesuus of irraanfate ani waaqa jechuu. Gaafa fannoo irra taa'e Eelii lamaa sabaktanii jedhu sana of irraanfate. Urji. Gaafa takka na hojii asoiteeti peenteen abaartee tiiktookii na baddee. Peenteen na abaarraa ni abaarri isaanii akka eebalamee tiiktookni na bachiisee. Kasi amma an abaarin an kuno islaamni fi kaan iddoo